Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii, ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluu boqonnaa tokkoffaa barachaa akka jirru ni yaadatama. Boqonnaa kanaan guyyaa darbe kutaa afureffaadhaan waa'ee kitaaba qulqulluu ilaalchisuudhaani kan baranne guyyaa har'aa isumatti dhufuudhaan kutaa shanaffaa yookiin immoo kutaa xumuraa kan boqonnaa kanaa ni ilaallaa jechuudha. Kutaa kanaan manni kiristaanaa kitaaba qulqulluu maaliif kabajji akkasumas kitaaba qulqulluudhaa fi kitaabilee biroo kan jedhu kanas ni ilaallaa jechuudha. Waaqayyo akkuma yeroowwan darbanii arras nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan manni kiristaanaa kitaaba qulqulluu maaliif kabajjii kan jedhu haa ilaallu. Manni kiristaanaa keenya kitaaba qulqulluudhaaf kabaja addaa qabdi. Yeroowwan sirna qulqulleessaa akkasumas kadhannaawwan adda addaa agartan yoo ta'e kitaabni kabaja addaatiindha kan inni qabatamuu dabalataa walumaa sammuu keenya keessatti iddoo kamittiyyuu kitaabni qulqulluun iddoo guddaa kan qabudha. Bakki inni taa'u bakka addaatti kan qophaa'uufidha. Innaa kabajni kun maaliifidha kitaaba qulqulluudhaaf kan ta'e kan jedhu gaggabaabsinaa ilaallu. Kabajni kun kan jalqabaan kitaaba Waaqayyoo ittiin mataasaa fi fedha isaa sabootaadhaaf isa waan ta'eedhaaf kabajni ni ta'aafi. Egaan dursine akkuma barachaa turre Waaqayyo waa'ee isaadhaa fi waa'ee fedha isaa kan inni ittiin ibse kitaaba qulqulluu qofadha. Kitaaba biraatti waa'ee fedha Waaqayyoo waa'ee Waaqayyoo hin argannu. Fakkeenyaaf seera boqonnaa 6 lakkoofsa 3 ilaallu jalqabuma akkuma Waaqayyoo kan jedhu kan argannu mataasaa Waaqayyo mataasaatiin kan dubbate kitaaba qulqulluuttidha. Maal jedhaa ani Waaqayyoodha jechuudhaan mataasaaf ibsa. Kana kan ibsaa jiru Museefidha. Maal jedhaa Abrahaam Yisihaaq Yaaqoobiif akka gooftaan danda'utti mul'adhee fi haa ta'u garuu maqaan koo Waaqayyoo hin mul'anne ture jechuudhaan eenyu akka ta'e Waaqayyoo maqaasaa Museedhaaf ibseera kitaaba qulqulluutti jechaadha. Akkasumas immoo kitaaba qulqulluu karaa sirriidhaan yoo hubanne mataasaa kitaabichi waa'ee amaloota Waaqayyoo haala sirna argamsa uumamaa jireenya keenya guyyaa har'aa kanaa fi jireenya uumamtoota hundumaa guyyaa har'aa kanaa gara fuuldaatti maaltu akka dhufu duukarraa guutummaatti deebiin kan argamu kitaaba kana keessaa qofaadha. Kana garuu gochuudhaaf karaa sirrii dhaabbachuun nu barbaachisa. Fakkeenyaaf Waaqayyo samiif lafa uume samiif lafti kan Waaqayyoon ta'uusaa kitaaba qulqulluu qofa kan ibsu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 arganna. Waaqayyo amala isaa keessaati bakka kamuu kan jiru iddoo tokkoyyuu kan isa jalaati wanti dhoka tokko kan jire kan ibsa kitaaba qulqulluutiinidha. Haa ilaallu namni yoo dhokate ani san arguuree samiif lafarra kan guute ana mitiiree jedha Waaqayyo raajii Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 28 argannu. Akkas jedheera kan biraa Waaqayyo amalummaa isaadhaan kan hin jijjiiramne ta'ullee kan argannu kitaaba qulqulluurraadha. Ani Waaqayyoon jijjiiramu jedheera Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 6 Innaa isaan kan kana fakkaatanis kitaaba waa'ee amaloota Waaqayyoodhaaf waa'ee isaa hunda kan argannu kitaaba kanadha. Kanaaf kitaabni qulqulluun Waaqayyo mataasaadhaaf waa'ee fedha isaa amaloota isaa kan ittiin ibse waan ta'eef kitaabni kun ni kabajamaa mana kiristaanaa keessatti jechuudha. Kan biraa immoo kitaaba qulqulluu kan kabajnuu fi hafuura Waaqayyoo waan ta'eefidha. Egaan dursinis kaasaa turreerra kitaabni qulqulluun yaadaaf hafuura Waaqayyoo akka ta'e qulqulloonni adda addaa yoo barreessan iyyuu garuu kan isaan barreessan fedha isaanii miti. Fedha eenyu fedha Waaqayyoodhaaf kan Waaqayyo isaanitti dubbateedhaaf mul'ise akka barreessan dubbachaa turreerra.
Reddeebiidhaan jechuun akka jechi waaqayyoo mul'ataan gara baduutti dhufee jechi waaqayyoo gara baduutti akka jechuudhaan dhufee kan jedhaman kun hundumtu kitaabichi kan waaqayyoo dubbiin sun kan waaqayyoo ta'uu kan agarsiisanidha. Seera uumamaa boqonnaa 15 yommuu ilaallu waaqayyoo Abrahaamitti dhufee maal jedhe dursee kan jedhu kana jechi waaqayyoo mul'ataan Abrahaamitti dhufe jechuudhaan akkas jedha yaa Abrahaam hin sodaatiin ani siif gaachana keetii gatiin kees baay'ee guddaadha jedha. Jechi waaqayyoo mul'ataan gara Abrahaamitti dhufe innaa kun jecha waaqayyooti jechuudha. Ermiyaas immoo akkas jedha jechi waaqayyoos gara kootti akka jechuudhaan dhufe gara keessanitti osoo hin hojjetin gara keessatti osoo hin hojjetin si beekeera gadameessa keessa osoo hin bahinis si qulqulleesseera jechuudhaan Ermiyaasiif waaqayyo jecha isaa gara sanatti erga jechuudha. Jechi kun mata kan eeguudha kan waaqayyoodha Ermiyaas 1:4. Akka fi isaan kaanis yommuu agarru jechoonni kun kitaabni qulqulluun qabatee kan jiru kan waaqayyoo ta'uu isaanii nu agarsiisu jechuudha. Kan biraan kan sadaffaan ajaja waaqayyoodhaan kan barreeffame waan ta'eef kitaaba qulqulluu ni kabajna. Kanas dursee ilaalleerra kitaabni qulqulluun kan barreeffame ajaja fedha qulqulloota kitaabicha barreessan osoo hin taane fedha waaqayyootiidha nuuf kan ta'u wanta hundumaa kan beekuudhaaf wanta barbaanne kan nuuf raawwatu wanta nu barbaachisu kan nuuf raawwatu kan beeku ajajaa fi fedha waaqayyootiidha malee fedha namaatiin miti. Dursee kan kaasan fakkeenyaaf seera boqonnaa 17 lakkoofsa 14 waaqayyo Museedhaan seenaa warra Amaaleq samii gaditti raawwadhee waan balleessuudhaaf yaadannoo kana kitaaba irratti barreessi gurra Iyyaasuuttis himi jechuudhaan dubbatanna. Kun fedha waaqayyootiin ajaja waaqayyootiin kan barreeffame ta'uusaa. Gooftaan Israa'el waaqayyoo akkas jedha jechaan sitti hime hunda kitaaba irratti barreessi jechuudhaan immoo Ermiyaas dubbateera Ermiyaas 32 ni arganna. Kanaafuu kun hundumtuu kitaaboleen kun ajaja waaqayyoodhaan kan barreeffama waan ta'eedhaaf kitaabni qulqulluun kabaja qabaa jechuudha. Kanaaf immoo kitaaba qulqulluu kan kabajnuuf dhugaa waan ta'eefidha. Dhugaadha kitaabni qulqulluun. Akka kitaaba qulqulluu dhugaa lafarraa qofa osoo hin taane dhugaa samiirraa dabalee kan qabatuudhaaf kan dubbatu osoo shakkii tokko malee dubbachuu kan danda'u kitaaba qulqullaa'aaf kitaabni biraan hin jiru. Jechi isaa dhugaa gooftaa keenyaatiin dhugaan isiniin jedha jechuun kan barsiisedha. Jechi kitaaba kanaa dhugaadha. Dhugaa kan immoo gooftaan keenya maal jedha dhugaan isiniin jedha jechuudhaan kan dubbatu hundumtuu jecha kitaaba kanaati asirra kan argannudha jechuudha. Kitaaba isaatti illee akkas jedhameera. Akka meetii lafarratti qoramee si'a 7 baqfamee qulqullaa'ee dubbiiwwan waaqayyoo dubbii qulqullaa'oodha. Kanaaf qulqullummaan isaa maal kitaabaaf dubbatameera jechuudha. Faarsaa 11 lakkoofsa 6 ni arganna. Akkasumallee wangeela Yohaanisitti jechi kee dhugaadha. Wangeela Yohaanis boqonnaa 17 lakkoofsa 17 mul'allu jechi kee dhugaadha jechuudha. Isaa kun kitaabni qulqulluun dhugaa ta'uusaa jechuun acha jedhamtu dhugaa ta'uusaanii kan agarsiisudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun mana qulqullummaa keessatti kabaja kan qabu sababoota kanaafii fi isaan kaanis dabalateetu jechuu barbaanneeti. Guyyaadhaadhaaf kan xumuraa kan ilaallu kitaaba qulqulluudhaa fi kitaabolee biroo kan jedhudha. Egaan addunyaa keenya guyyaa har'aa keessatti kitaabileen baay'een ni jiru. Kitaabilee kana ija furmaadhaan yeroo qoqqoodnu bakka afuritti qoodnee ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa kitaabilee qulqullaa'oo jenna. Kan lammaffaa kitaabilee xuraa'oo kan sadaffaa immoo kitaabilee qulqullaa'oos xuraa'oos kan hin taane jedhamanii ni qoodamu. Kitaabilee qulqullaa'oo kan jennu hafuura waaqayyoodhaan, fedha waaqayyoon, ajaja waaqayyoodhaan qulqulloota waaqayyoo kakaaseen filateen kanneen barreeffamanidha. Isaan kun kitaabilee qulqullaa'oo jedhamu. Inni kan lammaffaadhaa fi kan sadaffaa immoo kitaaba maalii jedhama? Kitaabilee addunyaa jedhamuudhaan inni immoo ni ibsama jechuudha. Egaa kitaabileen qulqullaa'oo kan jedhaman kitaabilee hafuura waaqayyoo ta'anidha. Qulqulloota waaqayyoo kaaseen kanneen barreeffamanidha. Jecha waaqayyootti dabalatanii kitaabni qulqulluun walitti dhufeenya waaqayyoo fi dhala namaa kan bara dheeraadha kan inni qabu. Kana qabaachuu isaatiinis immoo seenaan nama tokko gaarummaan isaanis ta'e hamminummaan isaanii dubbii isaanii dabalatee barreeffamee ni argana. Eessatti kitaaba qulqulluutichaadha. Seenaan namoota adda addaa ni barreeffama. Maaliifidha? Kitaabichi garuu kan qabate jecha waaqayyoo ta'ee innumti immoo walitti dhufeenya waaqayyoodhaa fi dhala namaa gidduutti bara dheeraa irraa kan jalqabee amma ammaatti kan jiru waan ta'eedhaaf sanaan seenaawwan nama tokkotti dabalanii barreeffamaniiru.
Kun immoo seenaa namoota gaarii sana irraa barannee akka isaan fakkaannuudhaa fi warreen hamoo immoo hammina isaanii irraan kan isaan irra ga'e beekne hammina irraa mataa keenya akka fageessinuufidha. Kunis akka ittiin barannuufidha jechuudha. Innaa kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti seenaadhaaf dubbii namoota hamoo barreeffamee yoo jiraates yoo agarres kitaabicha kitaaba qulqulluu jedhamurraatu dhorkuu hin danda'u, hambisuu hin danda'u. Kitaaba waaqayyoo jedhamurraas hambisuu hin danda'u jechuudha. Maalidhaa fi hojiidhaa fi dubbiin namoota hamoo kitaaba kanatti kan barreeffamedhaa fi nuti jireenya isaanii isa fokkisaa sanarraatu barannee gara qajeelummaatti akka baqannuudhaaf seenaawwan kunis immoo fedha waaqayyoodhaan kan nuuf barreeffamanidha. Waaqayyo fedha isaatiin akka barreeffamuudhaaf inni kan taasise waan ta'eedhaaf maal ta'eera barreeffamee jira jechuudha. Kanaafuu isaan kun fedha waaqayyootiin kan barreeffamanidha. Fedha waaqayyootiin kan barreeffame hunduu kan waaqayyoo jedhama. Kanaaf kitaabni qulqulluun kitaaba waaqayyoodha jenna. Kitaaboleen addunyaa immoo kitaabolee xuraa'oodhaa fi kitaabolee qulqullaa'oo xuraa'oos kan hin taane kan jalqaba kan gubbaatti ibsine. Kitaaboleen xuraa'oon kitaabolee hafuura diiyaabiloos humna taasifachuudhaan waa'ee cubbuu kanneen odeessan, waa'ee xinqola adda addaa kanneen odeessan, waa'ee sammuu namaa balleessuu, jireenya namaa balleessuu, gaa'ela namaa balleessuu, dhimma kana kanarratti kanneen hojjetanii fi kanneen hafan hunda kan hojjetan isaan kun kitaabolee xuraa'oo jedhamu. Kitaaboleen qulqullaa'oo hin taane immoo kitaabolee jireenya keenya kan foonii kana akka fooyyeffannuudhaaf, jireenya foonii kana salphisuudhaaf kanneen barreeffaman dhugaawwan lafarra jiranidha. Fakkeenyaaf saayinsii yoo fudhanne saayinsii lubbuu keenyaaf waa tokko hin qabu garuu haala salphaatiin akka jiraannu bakka tokko kaanee bakka biraa akka geenyuudhaaf makiinaan hojjetameera. Cubbuu miti, gaarummaas miti, qulqullummaas miti, cubbuus miti. Beekumsi kun gaariidha. Gaarummaa isaa garuu kan fooniiti malee kan hafuuraadhaaf miti jechuudha. Kanaaf gaariis miti, hamaas miti, yookiin qulqulluus miti, yookiin cubbuus miti, xuraa'aas miti jennee kan ibsamu beekumsoonni akkasii kun beekumsa qulqulluus yookiin gaariis kan hin taane kan addunyaa jedhama jechuudha. Qulqulluus miti yookiin xuraa'aas miti. Egaa kitaabileen qulqulluu kitaabilee kanneen kanarraati adda addummaa guddaa ni qabaata. Adda addummaa baay'ee qabaata. Mee muraasaa ilaallu kan jalqabaa umuriidhaan haa ilaallu. Umuriidhaan kan kitaaba qulqulluutti dhiyaatu tokkoyyuu hin jiru. Kitaabni qulqulluun kitaabilee addunyaa jiran hundumaarra dursee kan barreeffamedha. Isa boodadha isaan kan saayinsiinis warreen xinqolaas yoo dhiyootti kan barreeffamaa dhufanidha. Kitaabni qulqulluun garuu umuriidhaan hunda isaanii dursa. Kan biraa dhugummaadhaan kitaabni qulqulluun ni caala warruma hunda caala. Kitaabileen biyya lafaa akkuma beekumsa bara isaatti jijjiiramaa kanneen turanidha. Jaarraa lama dura beekumsi ture har'a jijjiirameera. Jaarraa shan dura kan ture yeroo isaatti yeroo beekumsa addaa dhufu jijjiirameera. Jijjiiramaa kan deemudha. Ammas immoo gara fuulduraatti kan jijjiiramudha. Ammas bara keenyatti ilma jijjiirama. Yeroo hunda dhugaa ta'e kan jiraatu garuu kan hin jijjiiramne kitaaba qulqulluu qofaadha. Kanaaf dhugummaadhaan kitaabni kun addadha jechuudha. Kan biraa beekumsaan kitaabni qulqulluun beekumsa eenyu bira ga'uu hin dandeenye waa'ee waaqayyoo, amaloota waaqayyoo, samii ol maal akka jiru, jireenya du'a booda maal akka jiru kan dubbatu kan beeku kitaaba qulqulluu qofaadha. Dabalataanis waa'ee namaaf wantoota warreen biroo haala argamsa isaanii jireenya isaanii guyyaa har'aaf ibsa sirrii kan qabudha kitaabni kuni. Kitaabileen biroon garuu dhimma kana beekuudhaaf beeksisuu danda'an kan biraan hin jiran. Hin jiranii waa'ee guyyaa irraa kan jiru qofa ibsuu danda'u, dubbachuu danda'u. Kanarraa kan garuu kan qulqulluu kan ta'e kan waaqayyoo, dabalataan dhaloota waaqayyoo, kan hin mul'anne waa'ee hafuuraa, waa'ee jireenya addunyaa lammaffaa ibsuu kan danda'u kitaabni jiru kitaaba qulqulluu qofaadha. Kanaaf kitaabni qulqulluun kanaan kitaabolee addunyaa jiran hundumaa maadha? Adda ta'a jechuudha. Adda ta'a. Kanaaf walumaa galatti kitaabni qulqulluun hubannoodhaaf jecha akka seensaatti boqonnaa tokkoffaadhaan kan ilaalle kanumaan dhaabbachiisna jechuudha. Kan itti aanu boqonnaa lammaffaa hiikaa qoqqoodamaa fi lakkoofsa kitaaba qulqulluu kan jedhuun barumsa keenya itti fufna jechuudha. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.